Egaa ammaan tana gadi bahuutti jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana egaa bakka ani jiru ni beektanii xiqqoo ishii qilleensa fudhachuudhaaf gara asallaa deemee ture. Akkasumas meeshaa namoota tokko tokko geessuuf deemee jechuudha. Asbeeza mana keessaa Ramadaan ol qabatee namoonni asbeeza namaaf godhan hedduutu jira. Maashaallah tabaarakallaa kanatti manaa bahee kuni dhugaa wanni nama ajaa'ibu baajiin hedduutu akka rakkisaadha asallaa keessaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alamanni sa'a namni keessan nagaa isiniin jedha. Warroonni hedduutu akkas yaadne sagalee kee yaadne siinboo maal hunduraa badde horii jettan wallahi uumaata akka hin taane nagaa alhamdulillah. Akkam jirtan mee isin dalagaan maal fakkaataa fi aan akkamiin bira bareeda alhamdulillah. Diqoo biizii ta'eetuma badee malee badutti hin jiru kunoo hin badu jedhee dafee gadi isin dhiisaa jira jechuudha. Viidiyoo hordoftoota kiyya akkasiin jedha warroonni immoo keessaan natti dubbisutti jirtan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabajaa wallahi warroonni naaf yaaddooftan na gaafattan du'aa naa gootan hundi keessan rabbi yaada muraada keessan isiniif haa guutu isin jedha. Rabbi fayyaa nu haa kennu hunda kenna. Akkan isin jedha hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana amma meeshaa nama wayiitiif ilaaluuf boo'etti jira. Nuti bakka kamuu ta'ee ni hojjanna jechuudha. Namoonni hojii hin jaalanne sammuu keessan jijjiira bara haarawaa kana keessatti yaada keessan ilaalcha gaarii namaaf qabaadha. Wallahi addunyaa kanarratti hagamuu hin jiraannu. Kanaaf haga jiraannu tokko waan bareedaa hojjannee yaada gaarii namaaf qabaanne ilaalcha gaarii namaaf qabaanne osoo darbinee bareeda jechuudha. Kanaafuu ani bakka kamittuu hojiin anaaf waan guddaadha. Waan kamuu caalaa hojii kiyya hedduutu akka jaaladha hedduutu akkas kabaja jechuudha. Egaa boqonnaaf deemellee maamiltoonni kiyya egaa sallaa deemtee achumaan maatii kiyya sarpiraayizii naa godhe asbeezaa mana keessaa waan garaagaraa egaa achi jiraata achumaan nu geessinaan jedhanii ani immoo beektanii uumama kiyya irratti garaa jabaatu hin danda'u. Boqonnallee ta'u uma rakkoo hin qabu. Yoo waan natti fudhatu miti achuma sallaa keessa waan ta'eef geessuufii danda'a jedhee ajaja keessan fudhadhee karaa magaalaatti deemuutti jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf warroonni gaaffii akkasii na gaafattan abshir isiniif geessa. Xiqqoo viidiyoo gochuun natti hin tolle meeshaa. Kanaafuu haadhuma meeshicha yookaan immoo namootuma meeshaa waan ajajaniif keessaan erge jechuudha hordoftoota kiyyaa malee hin banne kun akkuma argaa jirtan kana mooraa hospitaalaa irra ol deemuutti jira kun agartanii ganda 10 jechuudha hordoftoota kiyyaa. Ganda 10 jechuudha manni maatii kiyyaa warroonni karaa asallaa deemtan achumaan goruu dandeettanii. Egaa akkan isiniin jedha egaa achirra ol darbineen booda wallahi qilleensi baay'ee akka namatti tola akka gizee duraa tokko sirriitti qorraa ture. Amma garuu maashaallah tabaarakallaa baay'ee akka namatti tola baay'isee hin qorru jiddu galeessa jechuudha. Kan dhugaa dubbachuuf natti toleera amma kuni duraa tokko baay'isee hin qorraa ture sallaani. Ji'a kana keessa immoo maashaallah baay'ee akka bareeda qilleensi duraanuu hedduutu akka jaaladhaani. Yoo garuu biyya ho'aa teettanii as deebitan xiqqoo namatti wanni ta'a malee namatti qorra malee jechuudha. Garuu ammatti bareeda jirti isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni na daawwatan laayikii godhuu hin dagatina harka gatii hin kennitanii laayikii sheerii akkasumas immoo warroonni osoo sabiskiraayibii godhin na daawwataa jirtan sabiskiraayibii godha. Haay lakkii hojjettan immoo rakkoo hin qabu hundumaayyuu hin godhin akka barbaadan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni immoo na hordofaa jirtan yaada bareedaa na barreessaa jirtan akkasumas sanirra dacceetanii warri waan onlaayin irraa badu na gaafattan. Inaaf cinqamtan wallahi hedduutu akkanaaf galatoomaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaan illee fageenyumarraa isin beeka qaamaan onnaan isin beeku hin jiru. Kanaaf hundi keessanuu naaf galatoomaa ulfaadhaa rabbiin wallahi bakka jirtanitti isin haa eegu isiniin jedha hordoftoota kiyya hunda keessanuu isin haa eegu haamtuu isinirraa haa qabu. Yaada muraada keessan isiniif haa guutu umrii isinii haa dheeressu nu maraa jechuudha hordoftoota kiyya akkana isiniin jedha. Kanaaf raawwanni meeshaa na gaafachuutti jirtan hundi keessanuu isinumaaf bitaa kunuu gizee boqonnaa fi deemillee hojii malee dabarsuun natti hin tolu jechuudha. Viidiyoo godhuu dhiqoo natti hin tolin malee haguma achi deemallee waan baay'ee sarpiraayizii garaagaraa maatiidhaaf geessee jira namoota naannoo asallaa jiran jechuudha. Keessattuu sarpiraayizii mana keessaa jechuudha. Akkasumas asbeezaa jechuu kiyyaa waan akka sukkaaraa ruuzaa. Duqeetii yookaan daakuu waa baay'ee jechuudha namoonni waan niyyatan maashaallah tabaarakallaa wallahi baay'ee namatti tola warroonni akkas godhutti jirtan maatii keessanii maaliif namni maatiidhaaf abbaan ofii waan hin niyyanne tokko yoo tasa gootaniif maashaallah du'aayin isaanillee akkasuma isiniif taati jechuudha haadhaaf abbaa keessa waan qabdanirra yeroo gammachiistan wallahi
keessi isaanii gammachuun isaanii sun isiniif bakka buustan san caalaa rabbiin isinii guuta jechuudha tasumatti. Kanaaf hundi keessanuu galatooma warri maatii keessan sarpiraayiz gootanii. Akkasumallee namoonni meeshaa na biraa qabaatanii viidiyoo keessan isiniin godhin obsaan eeggadha abshir isiniin jedha viidiyoo keessan isiniif kan gadhiisu ta'a suutaan obsaan eeggadha. Akkasumas namoonni ajaja keessaniin fudhatin yeruma hojiitti seenatti wanni isin dubbisa jedheetiin hin cal'ise sagalee baay'ee waasaap irratti namoonni naa keettan dhiifama guddaa akka waliigalaatti yeroo takka nama hundaaf sagalee deebisuun xiqqoon ulfaata saniif akka waliigalaatiitti asirratti isinitti haasa'utti jira jechuudha hordoftoota kiyya akkubatti abdiin qaba. Akkasumallee mootu wanni biraa wannaan jechuu barbaade namoonni fakkeenyaaf amma farniichara na ajajjan farniichara asallarrallee yoo barbaadan maamila ni qabanii beeka jechuudha. Asallaa gara biraatti ejjanii karaa asallaa gafeetan hojiin illee isiniif qannasa achitti isiniif ajachiisuu danda'a jechuudha. Akka bakka kamuu fakkeenyaaf amma asallaa maatii waan jiraniif jecha allaalee ajajee biraa deeme yeroo ba'etti achuma jechuudha maatii keenya bira ni jiranii namoonni tanaan dura meeshaa biratti dalagsiifataa turre jechuudha nuti. Kanaafuu ijoolleen karaa sagureetii karaa boqojjiitti naan jettanii dubbistan hedduun keessa waan jirtaniif warroota naannawa asallaa fi akkasumas boqojjii saguree jirtan asallatti meeshaan bakka kamuu ni jira jechuudha. Kwaalitiinati isaa ofii filadhee hojjechiisa waan ta'eef rakkoo hin qabu. Asallatti illee isiniif dalagsiisuu danda'a. Maaliif kana dubbadha namoonni baay'een ajajatuu barbaadanii garuu na jalaa cabinna asii ga'ee boqojjii yoo deemu akkam ta'a na jalaa wanni ta'a warri biffee algaa uumamu akkas na warra farniichara ilaallate hunda na ajajaa jirtan abshii rakkoo hin qabu jechuudha. Asallatti illee isiniif ajajuu danda'a. Meeshaa isaa yogguu filatan rakkoo hin qabu jechuudha. Akkama fe'umsa santu isinirraa hir'ata malee akkasitti akka hubattan abdiin qaba hordoftoota kiyyaa namoonni immoo adaamatti barbaanna jettanis rakkoo hin jiru adaamatti dalagsiifattanii makiinamaan fe'atan jechuudha. Tiraanspoortiin baay'ee takka qaaliidha malee ayisuuziin gisee fe'an gatii baay'ee nama gaafatanii. Akkasumallee mootu namoonni isin meeshaa gisee fudhattan ergitan nama baqqaa hubannoo qabu ta'uu qaba jechuudha. Kararra gisee darban waan garaagaraa nama gaafatan waan ta'eef kararratti horii fattashu. Kanaaf nama xiyyeeffannoo yookaan immoo nama baqqaa hubataa wayii tasgabbaa'eetiin jara san itti deebisu ta'uu qaba jechuudha. Yookaan yoo waan hin taane itti deebisan horii kararratti fattashisuun illee nama dhadhaaban jechuudha. Kararra hordoftoota kiyyaa kan isin jedhaa kun ammoo hospitaala irra dabarutti jira. Maashaallah bakki kun natti tolee jennaan maal isiniif horaawee. Egaa hin banne jechuudha viidiyoo kana isinii godhee hanga dhumaatti horii na daawwattan galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja laayikii gochuu hin dagatinaa viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti waan babbareedaa waan isinitti tottolu qabadhee isinii dhufaa isinirraa hin turu jechuudha. Egaa agasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti horaa bulaa isin jaaladhaa isin kabaja laayikii gochuun akka hin dagatamne akkasumas yaada keessan barreessaa halkan gaarii keessanaa bulaa laayikii godhaa baay'ee.